Welcome back to CK Masterclass. Today we are continuing our sections that we were stopped in the last times. So don't worry about very much. In order to passing the entrance exam, you must be follow our social media, our YouTube channels that we were posted our videos that we were do last time. So we are continuing our section by starting the introductions of Economins grade 10 masterclass. So we are going to be providing by Afaan Oromoo, Afaan Sabagudda. So in order to be passing, if you want to passing the entrance exam, you must be follow our YouTube medias, which we were posted our videos as soon as in order to getting the new PowerPoint questions that connecting with grade 9 up to grade 12 students, you must be follow our Telegram channels. Even if we were guyyaa keessatti Telegrama akkasuma Twitter, Instagram dabalate WhatsApp fi even TikTok irratti illee video keenya guyyaa keessatti kan gadhiisnu ta'a jechuudha. So nu hordofuu hin irraanfatinaa isin jenna jechuudha. So let us starting by unit 1, unit introductions. Unit introduction says that the tools of demand and the supply can take us far in understanding not only a specific economic issue but how entire economy works. Look, conceptini yookaan meeshaan demand and the supply jennu kuni kan inni ibsu qixa sirriidhaan jecha fedhii fi dhiyeessii jiru daran yookaan ammoo dhimma rakkoo economii wal qabatu daran kan inni nuuf ibsu how entire economy works. Look, akkamitti sirni diinagdee inni waliigalaa tokko akkamitti akka hojjetu kan nutti agarsiisudha jechuudha. As you recall, the circular flow model in your grade 10 course identified the participant in products and the resource market. Look, akkuma kutaa 9 keessatti ilaalle the circular flow keessatti circular flow jechuun akkamitti sirni diinagdee keessatti akka eenyu akka hirmaatu jechuudha. Magaalaa keessatti fakkeenyaaf mootummaan ni jira, namni meeshaa qonnaan bulaa ni jira kan mi'a adda addaa gabaadhaaf kan dhiyeessu jechuudha. Akkasuma businessman ni jira jechuudha, nama daldala adda addaa keessatti hirmaatu jechuudha. In model, your grade 9 courses that identified in the products. A new participant means a person who participating in the market, a person who involved in the market. Look, magaalaa san keessatti eenyu akka hirmaataa jiru ifatti beekamaadha jechuudha. So kanaafi magaalaa san keessatti akkasuma resource market keessatti eenyu akka hirmaatu circular flow keessatti adda baafnee jira jechuudha. Adda baafnee isa sana beekna jechuudha. So there is a certain price that there way a certain prices were determined by the interaction between demand and the supply in this market. As keessatti gatiin waan tokko walitti dhufeenya namoota meeshaa takka barbaadanii fi namoota meeshaa san dhiyeessan jidduutti fedhii isaan lamaan jidduu jiruu fi akkasuma dhiyeessii waan barbaadamuu san jidduu irratti dhaabbatameeti pricing asserted or determined ta'a jechuudha. So kan isa kana jechuudha. Then another in this unit
we examining that the interactions in detail, explaining how prices and output quantities are determined in the elasticity of demand and supply. Look, boqonnaa kana keessatti wanni nuti examine goonu interactions walitti dhufeenya detail explaining how price and output quantity are determined. Akkamitti gatiin waan tokkootii fi akkasuma gatiin meeshaa quantity output quantity means the materials that we are going to be buying from markets, the something that we are going to be buying it. So akkamitti meeshaa barbaanne san gatii barbaanne sanitti gatii barbaanne fi maallaqa keenya dhaabbanne akkamitti akka determine goonu maali wantoonni determine goonu kan jedhu ni ilaallachuu deebine determinates. Look, murteessitoonni waan sanii maali and the elasticity of demand and supply. Elasticity of demand and supply kan jedhullee ni ilaallachuu. How what does it mean elasticity of supply as well as what is the elasticity of demand is. How these two different elasticities works, what is their differentiate, we are going to be discussing. Garaagarummaan isaanii maali? Elasticity of demand jechuun maali? Kan elasticity of supply jechuun maali? Kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. So kun sirriitti kan ilaalu deemnu ta'a jechuudha. Conceptiin inni biraa market. Market is a place, a condition or mechanisms which bring together for buyers. Buyers means demanders. Sellers means suppliers in order to exchanging their goods and service. Market jechuun bakka haala akkasuma mala kan buyers fi yookaan demanders fi or sellers nama waa gurguruu fi nama waan san bituu barbaadu jechuutti meeshaa isaanii fayyadamanii their exchanging and goods and services bakka isaaniitti wal jijjiiranidha jechuudha. Demanders yeroo hunda maallaqa fidaa, buyers namni bitatu barbaade maallaqa ni fidaa. Kaza inni gurgurachuu barbaade immoo maallaqa isaa fudhatu maallaqaan jijjiire kan waan san argatudha jechuudha. Thus in all situations which haala kamuu keessatti which links potential buyers with potential sellers are market. Haala kamuu keessatti wanti potential buyers nama bitatu barbaade fi potential sellers. Dandeettii potential means the ability to be sellers selling something. For example, if Mr. Chala wanted to be selling something, his potential is what? His potential is very necessary or very important. So, namni tokko meeshaa tokko Caalaan meeshaa takka gurgurachuu barbaada yoo jenne dandeettiin isaas keessatti murteessadha jechuudha. Caalaan dandeettiin isaa murteessadha jechuudha. So haala kamuu keessatti in all situations kan isaan kana lamaan walitti linki godhu maalidha jechuudha. Maalidha? Isaan lamaan kana kan linki walitti godhu marketidha jechuudha. Thus the market means a system which sellers and the buyers of commodity interact to settle its price in the quantity to be bought or sold. Kana jechuun magaalaa jechuun akka sistemaatii bakka nama waa gurguratuu fi nama waa bitatu jidduu meeshaa barbaadan san fedhii isaanii kan barbaadan san gatii fi akkasuma hamma meeshaa san dabarsanii walii kennuudhaan gurgurachuudhaan yookaan ammoo bitachuudhaan kan itti haajaa isaanii bahanidha jechuudha. Haajaa isaanii kan itti bahanidha jechuudha. So magaalaa jechuun isaan wantoota akka sistemaa akkasuma bakka haala fi akkasuma mala adda addaatiin which bearing together both buyers
are demanders and sellers or suppliers in order to exchanging their goods and service. Look, this is the potentials of market. It is what we call market. Magaalaa kan jennu jechuudha. Haala kamuu keessatti bakka kamuu akkasuma mala adda addaatiin nama waa bitatuu fi isa gurguratu jidduutti in order to exchanging their goods. Look, meeshaa isaanii wal jijjiiruudhaan akkasuma meeshaa isaanii tajaajila adda addaa walii kennuudhaan kan isaanitti wal gargaaranii fedha isaanii kan guuttatanii jechuudha. That is what we call a market. So boqonnaa kana keessatti after completing this unit, student will be able to recognizing this all concepts. So kana inni ilaaltanii dirqama boqonnaa kana hubachuu keessan kana ilaaluu qabdanii. So tutorial keenya itti fufnaa jechuudha. Theory of diamond 2.1. Theory of diamond jechuun theory of diamonds, theory fedhiidha. Saayinsii ikonoomii keessatti fedhii akkamitti ibsaa, haala kamiin define godha kan jedhu ni ilaalla jechuudha. So at the end of the session, student will be understanding the concept of diamonds. First one, concept diamond yeroo unity theory kana finne concept diamond kan ilaalu ta'a jechuudha. The second one is what? The second important concept is what? The state factor affecting diamonds. State factor means factory diamond affect gootu kan ilaalu ta'a jechuudha. Examine diamond schedules and the diamond curves. Diamond schedule fi diamond curve ammoo akkamitti akka ibsinu ni ilaalla jechuudha. And the fourth question is what? Interpreting the diamond equations and the slope of diamond curves. Diamond gaafi diamond equation jettuu fi diamond slope kan jettu akkamitti akka ilaallu kan ilaallu ta'a jechuudha. Gaafin inni biraa distinguishing between changing in diamond and changing in quantity diamond. What is the differentiate? How changing in diamond and changing in quantity or the output diamond is what? Affecting the diamond curves. Which one is the movement affecting the movement curves? Which one is affecting the diamond shifting diamonds? We are going to be discussing. So Gafin Nunduma determines the concept of individual and the market diamonds. How individual and the market diamond is applying in economic units. Kanjeru ni ilalla jechuudha. So don't worry about very much. I am here to assisting in order to be providing some advice that connecting with grade 12 students. So don't worry about very much. My name is CK Master Class. So Economics Grade 10 CK Master Class. Kun e-learning da afaan saba guddatiin afaan Oromootiin without any kind of payment. Kafaltii tokko malee barumsa bifa concept qabu kan itti argatanidha jechuudha. So we will see it. The key concept is what? Diamond. The key concept is diamond schedule, diamond curve, market diamond. Concept one kan ilaalu ta'a. So amma immoo tutorial keenyatti kan haalan deemnu jechuudha. In the previous unit, we are stated and derived the consumer optimum at given income, the price of goods and the preferences. So qonnaa tokko keessatti akkamitti akka consumer optimum income yookaan ammoo akkamitti consumer optimum income derived kan jiru ilaallee turre jechuudha. The demand for commodity is the quantity of consumer able and willing to buy at various price during a given period of time. Yeroo murtaa'e keessatti
Diamond for commodity kennu quantity that consumers are able and willing to buy. Fedhi kan qabu willing to buy. Fedha kan qabu akkasuma dandeettii bituuf kan qabu at various price during a given period of time. Piraayisiiwwan adda addaa irratti yeroo murtaa'e keessatti namni tokko waan tokko bituuf fedha kan qabu diamond for commodity jennaa jechuudha. Isaan lamaan kana keessaa namni tokko fedhii qabatee fedhii bituuf qabu ta'e garuu dandeettiin maallaqa isaa waan inni bituu deemu san hin danda'u bituudhaaf piraayisiin sun hin ga'u yoo ta'e diamond for commodity hin jedhamu jechuudha. This is what we call desire or wants. Fedhii yookaan ammoo hawwii kan jennu san ta'e hafaa jechuudha. Diamond hin jedhamu economics keessatti. So diamond means the ability and the willingness to buy a specific quantity of commodities that prevailing price a given period of time. Gatii yeroo murtaa'e keessatti diamond jechuun fedhii akkasuma dandeettii yeroo murtaa'e keessatti meeshaa murtaa'e fakkeenyaaf yoo iPhone ta'e iPhone gatii inni bitamaa jiru sanitti namni tokko fedha bitatuuf qabaatee akkasuma maallaqa iPhone inni bitu qabaatee kan bitatu yeroo kenname san keessatti fakkeenyaaf bara kana keessa yoo ta'e bara kana keessatti gatii bara kanaan gurguramaa jirutti bituuf kan danda'uu fi fedha bituuf kan qabu yoo ta'e that is what we call diamond jennaan jechuudha. Therefore the diamond for commodity implies the desire to acquire it. Kanaaf diamond for commodity jechuun fedhii waan takka argachuuf qabnu agarsiisa jechuudha. Along with what? The willingness as well as and the ability to pay for it. Akkasuma fedha waan saniif qabnu akkasuma dandeettii nuti waan saniif kafaluuf qabnu jechuudha. Thus kanaaf maal jedhama sometimes diamond is equals to willingness to buy plus ability to pay kanaaf jedhama jechuudha. Diamond jechuun fedha waan takka bituuf qabnu ida'u ability to pay jechuudha. Kana keessa tokkonnas jechuun diamond hin argamu jechuudha. This is what we call the concept of diamond kan jennu isa kana jechuudha. Inni bira conceptiin lammaffaan diamond schedule, diamond function and diamond curves. Conceptiin kana ilaalchu 2.1.1 diamond could be what expressed in the form of schedule, function and curves. Diamondin karaa sadiin ibsamuu danda'a jedha. Karaa sadiin schedule idhaan ibsamuu danda'a. The form of schedule means it was the form of what? Tabular forms. The form of the form of tables. You know? In what? In the boxes. By explaining in the boxes. The functions, bifa function ibsamuu danda'a as well as the bifa curve. Curve means it is a line. The form of graph. You know? This is what we call the three ways the diamond is explained. Diamond schedule jalqabarratti argamu diamond schedule. Diamond schedule that is a table showing different quantity of commodity that consumer is willing to buy at different level of prices. Gatii adda addatti meeshaa tokko namni tokko fedhii waan takka bitachuuf qabu kan agarsiisu jechuudha. At different level of price. Gatii adda addatti different level of price. Sadarkaa gatii adda addatti namni tokko bitachuudhaaf qabu kan agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo burtukaanni tokko qarshii 2 namni tokko burtukaana firiidhaan bitatu barbaada yoo ta'e akkuma gatiin isaa ol dabalaa deemu yeroo burtukaana gatiin qarshii 15 ta'e firii 8 bitata. Yeroo qarshii 20 ta'e firii 7 bitata. Akkasumatti qannasaa deemaa jechuudha. Fedhiin namni sun qabu akkuma maallaqni isaa sun xiqqaataa maallaqni isaa sun jiru maallaqni isaa maallaqa ni qaba namni tokko qarshii 500 qaba yoo inni dandeettiin inni waan san bitatuuf qabu ol yeroo gatiin xiqqaadha ol kaa'aadha saniif firii hedduu bitachuu danda'a. So akkuma inni xiqqaataa gatiin ol kaa'aa deemuun fedhiin namni waan takka bitachuuf qabu gad bu'aa deema. So san agarsiisaa jechuudha. At different level of price. Gatii sadarkaa gatii adda addaa during a given period. Diamond express the nature of functional relationship. Karaa biraan ammoo diamondin bifa functionitiin ibsamuu danda'a jechuudha.
The relationship hariiroo eenyufeenyu iddoon ibsama. The price of commodity, look, the price of commodity gatii meeshaa saniitiif it is quantity demanded. Fedhii waan barbaadame sanii isaan lamaan kana jidduu jechuudha. Prices and quantity demanded. Waan barbaadame. Fedhii waan barbaadamu osoo hin taane fedhii waan barbaadame jechuudha. Quantity of demanded as well as quantity of demand is different. Quantity of diamond is what? Diamond is something that we will going to diamond it. But in quantity demanded, something we will diamonded it. So one barbaanneefi bitanneefi wanni karaa fuulduratti barbaannu garaagaraa jechuudha. Quantity of diamond is equal to function of prices is equal to A minus B of P. Look, A minus B of P. Whereas Q of this, the quantity demanded yoo ta'u, hamma waan barbaadame san yoo ta'u, P is a prices. Look, P nammoo gatii waan saniiti jechuudha. A is what? A constant. Lakkoofsa dhaabbataadha jechuudha. Akkamitti akka hojjetamu ni ilaallaa jechuudha. Fi B nammoo a coefficient of price. Look, B a coefficient of price. Coefficient of price means coefficient lawhaan ammoo coefficient jechuun lakkoofsa fuula duratti argamu jechuudha. Subscript jechuun akka chemistry lakkoofsa jalatti argamu. Coefficient jechuun lakkoofsa ta'ee kan price fuula duraan jiru jechuudha. As a quantity of function of prices the price or these variables are what? Expressed in a tabular forms. Bifa tabular, bifa sanduuqa keessatti yookaan ammoo bifa scheduletiin ni ibsamaa jechuudha. And can be transformed into curves. Akkasuma karaa curveetti illee jijjiiramuu danda'a jechuudha. A diamond curve is what? A curve that representing the relationship between the quantity of goods chosen by consumer and its prices. Diamond curve jechuun the curve represents curve hariiroo quantity of goods the consumer chosen by consumer. Quantity takka kan consumer filatee ture akkasuma gatii wanta filatame sanii kan bakka bu'u maal jedhama? Maalin ibsa gizee keessatti curveedhaan ibsamu maal jedhama? Diamond curve jedhama jechuudha. As keessatti independent variable is prices. Independent variable yookaan jijjiiramaa danda'an as keessatti price dha jechuudha. Maaliif quantity diamond suni fakkeenyaaf namni tokko wanta akka bitatu barbaade maallaqa sarratti hundaa'a. Maal jedhama asirratti sorry ifama birri kaallee samaayi mangadaalee maallaqni jiraannan samii keessa karaan ni jira jedha. Samirallee karaan ni jira. So kanaafi wanta akka bituudhaaf maallaqa irratti hundooyna dandeettii nuti waan san bituudhaaf qabnu irratti hundaa'a jechuudha. Maaliin jechuudha? Maali the independent variable in price jechuudha. Measured along vertical axis yeroo hunda it is explained along vertical axis. Vertical axis means like this. And the dependent variable or quantity is what? Measured along horizontal axis. Bifa akkatti ibsamaa jechuudha. Horizontal kun quantity dha. Kun ammoo price dha jechuudha. So bifa kanaan ibsamuu danda'a jechuudha. The diamond curve show the quantity of diamond by consumer and each price. Diamond curve kun ammoo isaan kan agarsiisaa jechuudha. Akkamitti akka pricing irratti akkamitti akka inni hojjetu isaan agarsiisaa jechuudha. Let us consider the relationship between the price of coffee and the quantity of coffee. Mee gatii bunaatii fi akkasuma meeshaa buna tokko wal bira qabnee haa ilaallu. By what? Hypostatical forms. Akkumatti yaadan statically yaadan hypostatical means waan tokko akkumatti yaadan uumnee akkam fudhannu jechuudha. Examples. Table 2.1 show how many kilograms of coffee. Table content in table 2.1 jechuun
kan armaan gadii kanaa jechuudha. Akkamitti akka hojjetu kan ilaallu jechuudha. Show how many kilogram of coffee Amina buys each month at different price per kilogram. Hagam takka Aminaan kiloogiraama bunaa meeqa akka bitte fi gatii adda addaatiin kiloogiraama irratti hundoofne akkamitti akka bitte nuti agarsiisaa jechuudha. If a coffee is free yoo bunni kiloogiraamiin bunni walumaa galatti naxaa ta'e assume the price is zero. Mee yoo naxaa ta'e gatii waan sanii zero jennee haa fudhannu jedhe. She buys 9 kilogram. Yeroo maallaqni bunaa naxaa kiloogiraama 9 fudhatte Aminaan jechuudha. As a price of 5 bill yeroo koofiin takka yeroo bunni kiiloon takka qarshii 5 Aminaan kiiloo takka qannasteeti 8 bitatte jechuudha. She buy 80 kilograms of coffee. As the prices rise further, akkuma gatiin ol ka'aa deemuun she buy fewer and fewer kilogram. Akkuma bunni gatiin buna tokko ol ka'aa deemuun she buy a fewer kilogram of coffee. Buna firii muraasa tokko akkuma gatii kiloogiraama muraasa fudhataa deemtee jechuudha Aminaani. When the price reaches 45 birr yeroo gatiin bunaa kiiloo nakkatiin qarshii 45 geessu Amina does not buying any kind of coffee at all. Aminaan bunumaa bitachuu hin dandeenye jechuudha. Kanaa ol maallaqa hin qabdu jechuudha Aminaan. So walumaa galatti hariiroon akkatti bifa kanaan ibsamu kun maal jedhama? The diamond quantity demanded and the relationship with their prices per kilograms. The price of coffee in birr per kilogram gatii bunaa maallaqaan kiloogiraama irratti hundoofne as well as quantity demanded in kilogram. Gatii yookaan ammoo hamma meeshaa barbaadame kiloogiraaman yeroo ibsamu ibsuudha jechuudha. Kun amma tabular formidha jechuudha. Asirraa konseptiin isin hubachuu qabdan maalidha? Kun tabular forms or diamond schedules kan sun bifa kanaan bifa sarara kanaan kan ibsamu jechuudha. Diamond curve ammoo isuma kanaa kan ibsuudha jechuudha. Fakkeenyaaf quantity coffee isa kana yeroo asitti qarshii 9 Aminaan yeroo bunni tokko qarshii 0 kiiloo 9 fudhatte yeroo bunni qarshii 5 kiiloo 8 fudhatte akkasumas dabalee Aminaan yeroo bunni qarshii 45 ga'u Aminaan 0 fudhatte jechuudha. So this is what we call the Amina diamond curve. Amina diamond curve Amina san kan nutti agarsiisu jechuudha. So table 2.1 is a diamond schedule. 2.1 in Karev 2.1. The table that shows that the relationship between the price of coffee per kilogram and the quantity of diamond per kilogram. Hariiroo maallaqa bunaan yookaan ammoo gatii bunaa kiloogiraaman akkasuma quantity of coffee diamond per kilogram. Quantity barbaadamee kiloogiraaman yeroo ibsamu kan agarsiisudha jechuudha. It show how quantity of diamond of goods of coffee changes as the price varies. Akkamitti quantity of diamond of goods change as prices varies. Akkamitti quantity waan takka gatii waan takka jijjiirama kan jedhu ibsaa jechuudha. Ceteris paribus. Ceteris paribus means a Latin term. It means all other things remain constant. Ceteris paribus jechuun afaan Laatiniiti. It means what? Maal jechuudha? Wanni hundi akkuma jirutti constant dha jechuudha. Maaliif maal malee quantity of diamond ni jijjiirama yeroo maallaqni gatii maallaqa waan takka jijjiiramu. As keessatti quantity of diamond jijjiiramuudha fi gatii maallaqa san irratti hundaa'u jechuudha. Independent variable is a prices, you know. So that is what we call the diamond schedule 2.1 sana agarsiisaa jechuudha. Kamiinni isa kanaa jechuudha. So diamond curve ammoo show how which graph of diamond schedules in table 2.1. Graph 2.1 isuma amma laallisanii show how quantity diamond of goods in changing in prices vary. Akkamitti gatii waan tokko yookaan ammoo hammi waan tokko barbaadamu
akkamitti maallaqni sababa maallaqni jijjiiramuutiin maallaqni gosa adda addaa various means adda adda kan ta'e jechuudha. Sababa maallaqni jijjiiramuutiin akkamitti akka jijjiiramu kan agarsiisu because the lower prices gatii wanta kaa yeroo xiqqaatu increasing the quantity diamond ni dabalaa jira. The diamond curve is what? Slope is downward. So sababa kanaafi gatii yeroo pricing gad bu'u quantity diamond ol ka'a. Sababa kanaafi the diamond curve slope is downward. Diamond curve yeroo hunda slope isaa downward dha jechuudha. It is downward means negative slope agarsiisa jechuudha. The slope of the curve is what? Downward dha jennee jira. Downward means negative akka ta'e agarsiisa jechuudha. So because the price and the diamond is what? Inverse relationship. Hariiroo waliif faallaa ta'e qaban. Maaliif? Yeroo pricing dabalu gatiin diamondii waan sanii gad bu'a. Yeroo diamondiin yeroo namni waan takka bitachuuf qabu haalaan ol ka'u gatii wanta barbaadamu sanii ol ka'a jechuudha. So hariiroon isaanii gad bu'a jechuudha. Hariiroon isaanii waliif faallaa waan ta'eef yeroo maallaqni dabalu gatii fedhiin namni waan saniif qabu gad bu'a. Of course that is kun waan addunyaa qabatamaa keessatti argaa jirru jechuudha. Inni biraa the slope of diamond curves. Look, concept in bra the slope of diamond curve da jechuudha. The law of diamond states that recall from your grade 9. Seerri diamond akka jedhutti kutaa 9 irraa akka yaadannutti quantity and the price is inversely relationship. Quantity fi hammi waan saniitii fi price waan sanii faalladha. The quantity of diamond good X. Quantity hammi meeshaa barbaadamu meeshaa X jaamuuf mee bakka X jaamu kana iPhone jennee afurannu. Goes up when the prices goes down. Yeroo pricing gad bu'u meeshaa X jaamu kanaaf yookaan iPhoneif yeroo gatiin iPhone gad bu'u gatiin iPhone ol ka'u hammi iPhone yeroo magaalatti ol ka'u gatii waan sanii gad bu'aa jechuudha. Maaliif? Fedhiin namni waan san barbaadu yeroo ol ka'u fedhiin namni waan san barbaadu quantity diamond the price in what it is goes downwards when the quantity of goods kanya fedhiin namni waan takka barbaadu yeroo ol ka'u price waan sanii gadi bu'aa jechuudha. It is function as negative slope qaba yookaan ammoo the curve is what? Sloping downwards. Curve isa slope downward deemaa jechuudha. This important property is given the name of downward sloping of diamond. Sababa amala kanaatiif fi sababa the law of diamond kutaa 9 kanaatiif maaliif quantity gizee ol ka'e gatii waan sanii gad bu'a. Maaliif namni haalaan barbaadu jiru yeroo quantity namni barbaadu fedhiin namni waan san barbaadu ol ka'e gatii waan sanii gad bu'a. So sababa kanaatiif amala sababa isa kanaatiif the downward sloping diamond jaame kan nameef jira. The law of diamond can be stated that all other things remain constant or ceteris paribus. Law of diamond malja wanti hundi dhaabbataadha garuu the quantity diamond of commodity fedhiin namni meeshaa takka barbaadu increase yeroo ta'e increase when the prices and decrease. Fedhiin namni waan takka barbaadu ol ka'a yeroo gatiin waan takka qaatee kan jedhu the law of diamond kana ibsaa jechuudha. Then price is what? Decrease. Gatii waan sanii gadi bu'a. And decreases when the prices increase. Quantity diamond gad bu'a. Quantity akkuma jalqaba isin jee quantity diamond fi quantity diamond garagara isin jee. Quantity diamond jechuun fedhiin namni waan san barbaade argateeti. Quantity diamond jechuun ammoo waan barbaadamu tokko akkamitti yaada. Bituuleen danda'ani diamond jechuun barbaadameera. Diamond jechuun ammoo present hin barbaadamne jechuudha. So garaagarummaan isaanii kana jechuudha. Decreasing when the price is increasing. So turtiin hojii qabataniif galatoomaadha. Fact 2.1.2 yeroo itti aanu ilaalla.
this is CK Master Class. So subscribe godhuudhaa channel keenya isin jaaladha. Jabaadhaan isin jaa. Thank you for watching my video.